Oromiyaan biyya Oromooti. Finnoota saglan heerri Itoophiyaa beeke keessaa faara biyyummaa guddaa fi qooma'aan kan dhiyaate Oromiyaa qofa. Heerichi finnoota haadhoo jaha Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay, Affaar, Somaalee fi Hararii akkasumas finnoota sabaawotaa sadii Beenishaangul Gumuz, Gambeellaa fi Kibbaa adda baasee beeka. Isaan keessaa Oromiyaan bal'ina lafaa, baay'ina uummataa, tarsiimoo lafquwaa, saba addaa, aadaa, duudhaa fi ayyamquwiin kaanirra adda ba'ee of danda'ee ijaajjuu danda'u dinagdee bal'aa lafee dugdaa federaalichaa ta'e maddisiisu tokkichi Oromiyaadha. Oromiyaan handhuura Oromoo dagaagdichaa fi badhaatuu uumama akaakuu halleeti. Finnoota saglan keessaa Oromiyaan utubaa guddicha federaalummaan Itoophiyaa itti of gatee jiraatudha. Oromiyaan alatti Itoophiyaa akka federaalaatti yaaduun hin danda'amu. Oromiyaan waan halleen guddattee mul'achuun Itoopheessitoota hedduu yaacessa. Hanguma Oromiyaan yaayyoo lafaarratti mul'attu akka waan diina inni kaan isa doorsisuutti ofirratti birrataa jiraata. Bulguu guddaan hegeree Itoophiyaa gaaffii jala galchuu Oromiyaadhaa jedhanii yaadu. Sodaan isaanii kaayyoo masakaa Oromiyaa ofiin bultuu ijaaruuf addi bilisummaa Oromoo qabatee furga irraa madda. Irra guddaan sabboontota Oromoos kaayyoo kana milkeessuuf amanamummaa hir'isanii hin beekan. Dhalooti Oromoo duubaan dhufan ammoo Oromiyaa biyya ofii hiriyyaa hin qabne abjuun egeree isaanii kan keessatti dhugoomu, dantaan saba isaanii inni guddaan kan keessatti eegamuu danda'u, roorrifamuu fi dhiitamuun kan hafu yoo Oromiyaan walaboomte ta'uu edda beekanii bubbulaniiru. Kanaaf kaayyoon Itoopheessitootaa fi Oromootaa wal dhiitaa, wal faallessaa, wal balleessuuf duula walitti bahaa, lola halleen ijibbaata keessatti argama. Oromiyaa fi Itoophiyaa gidduu lola dhaabbataa barri geeddaruu dadhabetu deema. Tokko isa kaan balleesse malee ofii jiraachuu akka hin danda'amnetti waan amaname fakkaata. Gurguddoon Habashaa fi dhaabonni isaanii kan siyaasaas ta'e kan noolaa federaalummaa Itoophiyaa daddaffiin diiganii sirna tokkeessoo halle cafaqaa fi halle dhuunfataatti geeddaruun haala akka hammeessu hubataniiru. Kanaaf federaalummaa sabummaa kana gara federaalummaa lafquwaatti geeddaranii achi keessaan yaaddoo isaan yaacessu obbaafachuu barbaadu. Federaalummaa lafquwaa keessatti bu'uurri qubsuma sabootaan finnoota waliin jiroo sararuun hafe bu'uura kutaa lafaa bu'aa finna tokko keessatti saboota adda addaa wal make argamsiisuutu gad dhaabbata. Yaaddoo diigumsa obbaafachuuf furmaanni dhuma kanuma akka ta'etti fudhatameera. Galma ga'iinsa kaayyoo isaaniif yaadota lama yeroo dhiyeessan ni mul'atu. Tokko finna Oromiyaa jedhamtu balleessuudha. Yoo itti milkaa'an caaseffama federaalummaa Itoophiyaa keessatti geeddarama hundee qabeessa akka argamsiisanitti fudhatu. Lama yoo Oromiyaa balleessuun dadhabame qoqqoodanii xixiqqeessuun surraa faara biyyummaa amma qabatee jiru irraa godaansisuudha. Fakkeenyaaf Habashoota keessaa Lidatuu Ayyaaloo yaada sadaffaa yaadota sabboonummaa Itoophiyummaa fi sabboonummaa sabootaa jalatti fiixee walirraa fagoo lamatti wal baasee walitti araarsee waloomsuu qabaa jedhee lallabatu kitaaba dhiyeenya kana mana hidhaatti barreesse keessatti yaada Oromiyaa bakka 5tti qoqqooduu dhiyeesse. Yaada isaaf sababa inni dhiyeeffate finnoota lakkoofsa uummataa murtaawaa ta'e qabuuf sabboonummaa caalaa lafquwaan ijaaruun bulchiinsa saffisaa kennuuf aanjawaa ta'aa kan jedhudha. Lidatuun yaada isaa kitaabaan qopheesse leelloo fi qeeqa fudhachuuf waan of qopheessuuf malee murnooti Habashaa hundi sadarkaa xiqqaatti yaaduma isaa qooddatu. Kanaaf yaada Lidatuu akka calaqqee yaada Habashoota hundaatti fudhachuun dogoggora hin ta'u. Hamilati Itoopheessitootaa kun yoo hojiitti hiikame balaa guddaa kaayyoo fi dantaa Oromootti aggaama. Tokkoffaa Oromiyaan qoqqoodamtee xixiqqaattee surraa faara biyyummaa dhabdi. Akka finna sabaawaa tokkootti fedha Oromoo tokkoo hin iddoostu. Dahoo kutaa fi amantiitti yoo qoqqoodamte gaggaba Oromoo keessatti summii diigumsaa facaasuuf ifaajamuuf haala aanjawaa uuma. Oromiyaa tokkittiin abdii bilisummaa ofiin bulummaa taatee ilmaan Oromoo gaaddisa tokko jalatti hammachuuf deemtu diigamtee xixiqqaattee laaffattee akkasumas surraa dhabdee akka finna daayaa fagoo hin qabneetti dhiyaatti. Kun hunda caalaa kaayyoo biyyummaa Oromiyaa hankaaqsa. Lammaffaa Oromiyaan qoqqoodamtee xixiqqaattee tokkummaa sabummaa Oromoo diiguuf ulaa bana. Qabeenya waloo Oromoon akka sabaatti qabu keessaa inni ujuun yoomiyyuu mariif hin dhiyaanne Oromiyaadha. Oromiyaan calaqqee sabboonummaa Oromooti. Oromiyaan diigamnaan mirkana hankaaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'a. Finna Oromiyaa jedhamtu gad dhaabanii yaayyoo lafaatti fiduuf yoo xiqqaate gatiin lubbuu itti kaffalameera. Kumootni dararama dhala namaaf hin malle itti arganii kitiloonni itti yakkamaniiru. Kitiloonni yaa'a seenaa qabsoo keessatti seera halagaan yakkamanii adabamaniiru. Kaayyooma kanaaf gaggaariin Oromoo balleeffame, gurguddaan Oromoo salphifame, jireenyi sabichaa mancaafame.
Oromoon Oromiyaa deebisee ijaan arguuf aarsaa saba tokkoof hin malle baasuuf dirqame. Wareegamni kun hundi gaaddisa Oromiyaa jedhamtu jalatti tokkummaa sabummaa Oromoo itiche. Oromoon bu'uura kanarra dhaabbatee akka sabaatti tokkoomee qabsoo itti aanu geggeessaa jira. Oromiyaan finnoota xixiqqoo daayaa waloo hin qabnetti qoqqoodamnaan garuu kaayyoon haga ammaatti wareegamame fankaaksamee daayaan halagaa hamajaajii Oromoo dhugooma. Oromiyaan tokko hiree egeree Oromoo tokko iddoosti. Ulfinni Oromoo inni dhuma tokkittii Oromiyaa keessatti eegama. Oromiyaa Oromoon beeku, Oromiyaa heerri Itoophiyaa beekerraa guddaa fi bal'aa ta'uun yoomiyyuu dagatamuu hin qabu. Kan heerichi beekee kan Oromoon beekeen wal kibsiisuuf ammoo Oromoon qabsootti jira. Kaayyoon alagaa bu'uura ammaa diiganii itti ba'aa qabsoo Oromoo hankaaqsuudha. Hawwiin isaanii kun fala fageessee dhibdee hammeessa, diigumsa sodaatanis jarjarsa. Lidatuu Ayyaaloo mata dureen kitaaba isaa heera kan keenya jennu akkamitti qabaannaa jedha. Lidatuun karaa sadaffaarra bu'een filannoo sadaffaa dhiyeesse jedhu dhimma murteessaa tokko waan dagate fakkaata. Heera kan keenya jedhan qabaachuun dura biyya kan keenya jedhan qabaachuu feesisa. Gaaddisa sana jalatti ammoo yaada kan keenya jedhan argamsiisuu gaafata. Heerri kan barbaachisu yaada sabootaa waloomsee gaaddisa tokko jalatti itichee kakuun gudunfuufidha. Itoophiyaan mana of faallessitee of qooddedha. Sabooti ishee keessatti hidhaman wal hin beekan, wal hin amanan, wal hin kabajan. Dubbee dilbii seenaa isaa waloomsuu hin qaban. Fuulduraafis utubaa hegeree ofii waloon itti hirkifatan hin dhaabbanne. Haala kana keessatti durfannoo argachuu kan malee yaada maaltu saboota adda baasee maaltus waloomsaa kan jedhudha. Federaalummaa keessatti seenaa irratti, alaabaa irratti, heera irratti, afaan irratti, lakkoofsa uummataa irratti, sabummaa irratti, amantaa irratti, daangaa irratti, imaamata barnootaa irratti, bulchiinsa magaalotaa irratti fi waan hallee irratti waliif hin galamu. Namni yaa'a seenaa Itoophiyaa hubatee ilaalee saboonni biyya kanaa yaada isaan waloomsu waan haga ija sanaaficaa geessullee dhabuu hubata. Seenaa wal saamuu, aadaa wal saamuu, daangaa wal saamuu, injifannoo wal saamuu, maqaa gaarii wal saamuu, kanarra darbees wal kuffisuuf wal gaadi'uu, hamaa waliif hawwuu fi kanneen kana fakkaatan irra tarkaanfatamee bu'uura gaarummaa waloo gadhaabuuf waan nafii qabu yeroo yaadamu, yeroo carraaqamu hin mul'atu. Oromoo tuttuquu fi kaayyoo isaa moggaatti dhiibuun hattootaa fi kashlabboota maqaa tokkummaa Itoophiyaan daldalan gatii guddaa baasisuu mala. Yeroon adabadhu yoo hin jedhamne gaaga'amni dhufu Oromoo caalaa isaan hubuu danda'a. Waloo Tsaggaayee Gabramadiin tibba tokko akkas jedhee ture jedhama. Raachonni baay'een sagalee ol fudhatanii wacanillee ulfina isaaniif kan callisan qurxummii hedduun galaanicha keessa jiru. Oromoon gabaa wacaa fi wacabbaraatti makamuu didee callisuun isaa hidatamee bu'aa qabsoosaa hunda duubatti deebisuuf gaggabama yoo ta'e obomboleettii dheekkamsaa Oromoo biraa ka'uu maluufis ammuma akka of qopheessaniif yoo gorfaman gaarii ta'a. Oromoon halbee itti qaramaa jiru haga mormi irraa muramutti callisee ilaala jedhanii yaaduun gowwummaa ta'a. Of bara sabummaa fi sabboonummaansaa kana hin ayyamu. Afaan baattuu eenyummaa, aadaa, qaroominaa fi mallattoo saba tokkootii jenneerra. Sabni kamuu afaansaa afaan barnootaa, afaan bulchiinsaa, afaan qunnamtii, kan hojii, teknooloojii fi kan kalaqaa taasifachuu barbaada. Sadarkaa dubbiitti afaan tokko afaan kamuu hin caalu, garuu hireen afaanota wal caalchisa. Afaan tokko ol qabamee daran akka guddatuuf yoo itti iddoosame, afaan tokko immoo gadi qabamee carraa iddoosamuurraa yoo moggaatti fo'ame, guddina afaanota lamaanii gidduutti garaagarummaa guddaan uumamuun mirkana ta'a. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti afaan Amaaraa afaan mootummaa yookiin state language ta'ee afaan sabootaa hundaa ukkaamsee carraa fi iddoo isa gonfachuun guddate. Ittiin baratama, ittiin hojjetama, qunnamtiin bulchiinsaa fi hawaasummaa isaan geggeeffama, ittiin waliigalama, qubqabsiis isaan barreeffama, raadiyoon isaan dubbatama, do'iin isaan qopheeffama. Gabaabumatti yaa seenaa amaaromsuu keessatti afaan Amaaraa qooda olaanaa kennee guddina isaa ariifachiise. Kanaaf afaanota kaan caalee babal'atee guddatee waaltome. Heerri Itoophiyaa afaan sabootaaf beekamtii kennee jira. Garuu afaan Amaaraa afaan hojii mootummaa federaalaa godhee moggaase. Afaan saboota hundaa walqixa beekuun gaarii ta'ee afaan Amaaraa garuu ulaagaa kamiin tokkicha afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'e hibboonsaa haga ammaatti hin hiikamne. Dabalataan qunnamtiin federaalaa fi finnoota gidduu akkasumas finnootaa fi finnoota gidduu taasifamu afaan kamiin akka ta'e hin ibsamne. Finnooti afaan Amaaraatti dhimma bahuu hin barbaanne turjumaana dhaabbatu moo akkam godhu? Ulaagaan afaan hojii federaalaaf kaa'ame baay'ina uummata dubbatu yoo ta'e afaan Oromoo Itoophiyaa miti Afrikaa keessattuu afaan Hausaa fi afaan Arabaatti aanee sadarkaa sadaffaa irratti dubbatama. Itoophiyaa irra qaxxaamuree biyyoota ollaatti dubbatamu yoo ta'e afaan Oromoo Keeniyaa, Jibuutii, Somaaliyaa keessatti dubbatamuun Itoophiyaa keessaa afaan Somaaleetti aanee afaan lammaffaadha.
Finnoota Itoophiyaa keessatti bal'inaan dubbatamu yoo ta'e, afaan carraa barnootaa, bulchiinsaa, deeggarsa sirnaa osoo hin argatiin finnoota hunda keessatti dubbatamu tokkicha afaan Oromooti. Duuba edda akkas ta'e, afaan Amaaraa akkamiin afaan Oromoo caalee afaan hojii mootummaa federaalaa ta'e? Afaan Oromoo dhiibanii afaan Amaaraa qofa afaan hojii federaalaa taasisuun qaama imaammata dhaabbataa waan Oromoo fakkaatu yookaan waan Oromoon maqaa itti dhahame gadi qabuuti. Afaan Amaaraa afaan hojii mootummaa federaalaa qofa miti. Manneen barnootaa finnoota hundaa keessatti ittiin baratama. Ittiin baratama jechuun ittiin barreeffama, ittiin dubbatamaa jechuudha. Hanguma sanas afaanota kaan caalaa iddoo sama. Dhaabbatoota gurguddoo mootummaan federaalaa bulchu keessaa tokko yuunivarsiitiidha. Yuunivarsiitiin iddoo kuusaa beekumsaa, qorannoo fi kalaqaati. Iddoo ilmaan saboota biyyattii keessaa ba'an itti wal qunnaman, aadaa fi yaada wal geeddaran isa guddicha. Kanaaf guddina afaan tokkoof qooda olaanaa kenna. Ulaa kanaan afaan Amaaraa carraa afaanota hundaaf kennamu irra guddaa saammata. Kanarratti loogiin afaan sabootaa irra ga'u keessumaa dhaabbattoota akka yuunivarsiitiitiin daba ija baasaa ta'aa jira. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin Finfinnee haadhoo beekumsaa, qorannoo fi kalaqaa jedhamee hinnatamu seenaa isaa keessatti kitaaba tokkollee afaan Oromootiin maxxansiisee hin beeku jedhamee komatama. Garuu tapha ijoollee dabalatee jettee habashootaa humnaa ol oomishaa oola. Loogii inni agarsiisu akkanumaan osoo hin taane itti yaadamee karoorfamee waan imaammatamedha. Dhaabbatoonni federaala jalatti bulan hundi fakkeenyaaf baankiin biyyaalessaa, dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii, teelee, humna ibsaa, korporeeshinoota adda addaa, keettoo mootummaa kanneen kana fakkaatan fedha afaan sabootaa keessummeessuu hin qaban. Mee korporeeshinii biroodkaastii Itoophiyaa fudhadhaa ilaala. Sagantaa guyyaa tokko keessatti afaan Oromoo fi afaan Tigree hinkoo sa'aatii tokko qofa qooddatu. Kan hafe afaan Amaaraatu haguugee saammata. Afaan saba tokko afaan qunnamtii ta'ee hojii quuqqabsiisotaa keessatti qooda yoo hin kennine akkamiin waaltomee guddata? Haalli mul'atu bu'aa imaammata roorisaa federaalummaa Itoophiyaa ta'uu ifatti mirkaneessa. Maqaan federaalaa haa jedhamu malee olaantummaan aadaa fi afaan tokko hidda gadheereffatee jira. Akkasuu ta'ee Itoophiyeessitoonni gaggaba haalli dhuunfannaan qalbiin dabartee imaammata afaan federaalummaa Itoophiyaa hadheeffatanii balaaleffatu. Ejjennoon isaanii afaan sabootaa walqixa beekamuun duudhaa tokkummaa Itoophiyaa laaffisee diigumsatti geessaa isa jedhudha. Mee afaan saba tokkoo beekamuun akkamiin Itoophiyaa diigsisa? Mirkanii ejjennoo isaanii saayinsistii qorachiisanii raggaasisuu yookaan sobsiisuu hin dandeenye. Ganduma keessa deebi'anii waca kashlabbee wacabbaraa oolu. Tibba ce'umsaa kootamni habashaa tokko waan Oromoon qubee giizii lagatee qubee afaan Oromoo filateef saba Oromootiin faranjii gurraachaa jedhee ifatti arrabsaa ture. Oromoon ani faranjiidhaa ofiin jedhee hin beeku. Qubee afaan Oromoo immoo qubee laatiniirraa ergifate akka afaansaaf tolutti madaqfate. Macca lafaa kanarraa qubee ergisaa afaansaatti madaqsuun Oromoon kan jalqabaa miti. Saboota hedduutu ergifatee dhimma itti bahaa jira. Edda akkas ta'e Oromoon maaliif akka waan safuu cabseetti hadheeffatamee fafeessame? Sababni tokkichi yoo jiraate maaliif qubee gi'iziitti dhimma bahuu didanidha? Qubee gi'iziis yoo ta'e Oromoof meeshaa ergisaa malee kalaqa cuunfaa sammuusaa hin ta'u. Waan ergisaa immoo abbaatu filata, abbaatu madaqfata. Of tuulummaa yookiin addaggummaa yoo ta'e malee dhimmi akkanaa halagaa hin ilaallatu. Taatullee eddasiis gowwaa habashaa meeqatu dhaaba siyaasaa dabalate yaada kootama kanaatiin raateffamee jooree jaawwaraa oola. Harqoota jaarraa tokko jalatti ennaa afaan Oromoo balfamu, fafeessamu, akkasumas hacuucamu kan gammadee ililchaa ture marti gaafa Oromoon filannoo ofiin dhiyaatu bataskaannii fi dhaaboti siyaasaa osoo hin hafiin akkamiin afaan Oromoof quuqamanii qubee gi'izii akka filannoo wayyaawaatti dhiyeessan? Gabaabumatti gonkumaa hamilee hin qabaatan. Ce'umsa booda galata qareeyyii Oromoo afaan Oromoo qubee filateetti milkaa'ee guddataa jira. Beektota Oromoo siyaasaan yakkanii moggeessuun haga yaadamu afaan Oromoo akka hin guddanne taasisuun mirkana. Garuu bu'uurri akka hin sochoonetti kaa'ame guddinni afaan Oromoo akka duubatti hin deebine tolche. Bu'uura kaa'amerra dhaabbatamee jabinaan irratti hojjennaan afaan Oromoo sooressa dilbii jechootaa afaan qaroomoo addunyaan qixxeessuun fagoo hin ta'u. Qormaati guddaan guddina afaan Oromoo gufachiisuu danda'u waa lama. Tokko heera Itoophiyaati. Akkuma olitti ibsame heerri Itoophiyaa afaan hojii federaalaa afaan Amaaraa ta'uu beeka. Hagatumaan kun geeddaramee afaan Oromoo yoo xiqqaate afaan hojii federaalaa ta'ee carraa dabalataa hin argannetti leecalloo fi waatattaan itti iddoosamee guddifamuun rakkisaa ta'a. Humnooti Oromoo keessaa federaalummaa karaa fi dhugaa taasifatanii irraa mittiquu hin barbaannes afaanumaan yoo ta'e malee afaan Oromoo gulantaa tokko ol guddisuuf ifaajeen isaanii hin mul'atu. Abbaan iyyatu ollaan namaaf birmataan mammaaksa Oromoo ta'uun dagatamuu hin qabu. 2. Karooraa fi imaammata Itoophiyeessitootaa waan Oromoo fakkaatu hunda duubatti deebisuuf tattaafatamudha. Humnooti maqaa tokkummaa Itoophiyaan dallalan hundi waan Oromoon maqaa itti dhahamuu fi fedhu mara faallessanii duudhaa alagaa Oromoon jalaa ba'uuf tattaafatu jabeessanii itti haguuguu barbaadu.
Hibboon hibboo caalu ammoo Itoopheessitooti kunneen heeruma gama afaaniin dantaa isaanii ol guddisellee heera tokkummaa afaanii diige jedhanii hadheeffatu. Amaaraa fi Itoophiyaan fuula lamaan dumbulloo tokkootii jenneerra. Afaan Amaaraa beekuun akka gar tokkoo aadaa Amaaraa qooddachuutti lakkaa'ama. Ormi afaan dhalootaa isaa dagatee afaan Amaaraatti dhimma bahu yookaan afaan hiikkatu ammoo akkuma Amaaraatti fudhatama. Afaan Amaaraa yoo olaantummaa argate Amaarri akka olaantummaa argateetti tilmaamama. Tilmaamni kun sirna Itoophiyaa keessatti hidda dheereffachuun beekamaadha. Tokkummaan dhugaa jiraachuuf afaan tokko, aadaan tokkoo fi eenyummaan tokko olaantummaa qabaachuu qabaa yaadi jedhu yaada dulloomaa barri geeddaruu dadhabedha. Ammas sosochiin karaa gurguddoo habashootaa guddina afaan Oromoo danquuf geggeeffamu hundi maqaa tokkummaa Itoophiyaa tiksuu jedhuun olaantummaa afaan tokkoo, saba tokkoo, aadaa tokkoo gadhaabuuf akeekameeti. Tokkummaa Itoophiyaa ennaa jedhamus Itoophiyaa aadaa, afaanii fi eenyummaa Amaaraan irra deebitee ijaaramtu malee biyya saboota hunda walqixa keessummeessitu hawwanii miti. Utuu akkas ta'ee silaa afaan Oromoof durfannoo kennu turan. Akkuma irra deddeebi'amee ibsamuu yaalame Oromoon heera Itoophiyaa fi federaalummaa inni gadhaabirraa amantaa hin qabu. Kanaaf lamaanittuu of moggaasuu fi ittiin boonuu ni qaanfata. Heerichaan heera kiyyaa, federaalichaan federaala kiyyaa hin jenne. Alagaan garuu heerichaan heera kee, federaalichaan federaala keetii fudhadhu ittiin jedhaa oola. Alagaan garri tokko immoo heerichas federaalichas haga uraa lilmootti dhiphisanii akka Oromoon keessa hulluuquu hin dandeenyetti keessa deebi'anii tolchuu barbaadu. Kaayyoon isaanii Oromoo dadhabaa siyaasa, dinagdee, hawaasummaa, carraa fi godaanarraa moggeeffame waamicha isaanii qofaaf awwaatu akkasumas saboo isaaniif abboomamuu mirkaneessuudha. Kanarraa ka'anii sabboontotaa fi sabboonummaa Oromoo hadheeffatanii fafeessu. Oromoo dadhabaa dhaaba furgaa'aa kaayyoo sabichaa masaquu hin qabne tokkummaan sabummaa isaatii faca'e hoogganaa fi kaayyoo maseene uumuu dandeenyaan gaaffiin Oromoo hundeerraa hanqaaqsamuu mirkaneeffatu. Akkanumaan dhama'uu malee sadachoo Oromoo cabsinee akkuma baratame dhiinnee bulchinaa jedhanii yaaduu hawwii qofa ta'ee hafa. Akkamittiin saba Oromoo baay'ina uummataan walakkaa uummata biyyattii ol ta'u oomishaa fi qabeenya uumamaa isaatiin lafee dugdaa dinagdee biyyattii ta'e tarsiimoo lafquu isaatiin utubaa biyyattii ta'e moggeessanii halagoomsanii sanarras darbanii diinomsanii waa'ee tokkummaa biyyaa afaan guutanii dubbatu. Addaggummaa fi gantummaan mallattoo eenyummaa isaanii fakkaate isaan gadhiisee qalbii namummaatti yoom deebi'u. Karaan Itoopheessitootaa karaa diigumsaa, karaa waraanaa fi karaa gooliiti. Cabsuu, waraanuu, barbadeessuutti amanuun aadaa achi as dhuftee habashootaa waan ta'eef akka salphaatti irraa deebi'u jedhanii yaaduun gowwummaa ta'a. Aadaa isaanii keessatti marii, obsii fi yaada haaraan akka dabumaatti lakkaa'ama. Ajjeesanii yookaan xilliqsanii hidhanii yookaan ammoo jilbeeffachiisanii harka kennachiisan malee marii fi marabbaan dhibdee furachuun isaan biratti akka hoodaatti ilaalama. Jabaan laafaarra ulee dabeessaa yoo tuule malee jabinni isaa waan beekameef hin se'u. Mootii haaraan dhufu daawwitii mootii duraa keessatti of ilaalee gaaddidduu yookaan ekeraa isaan dorgomuu malee ofii waan haaraa uume seenaa keessatti yaadatamuuf hin mannaagu. Fakkeenyaaf Dargiin fonqolchaan barcuma qabatee sirna mootii gonfoo raawwachiisee ganamaa galgala sirna Haayile Sillaasee jigee obbaafate abaaruurra darbee ofii kan duraarra wayyaa'ee argamuuf hin abballe. Ittuu caalee bulguu hamaa yakka suukanneessaa ilmoo namaa irratti raawwataa raaree dhiiga qulqullootaa boorrataa jiraate. Dhumarratti baqataa ta'e. Dhumni gantootaa feetu du'a yookaan baqa. EPRDF olaantummaa adda bilisummaa uummata Tigraay jalatti barcuma Dargii dhaalee osoo haara hin galfatiin kophee Dargii keessa dhaabbatee hojjaa isaan of safaruu eegale. Akkuma Dargii dhiiga qaqqaalii Oromoo dhangalaasee harka isaa dhiigaan xureessuuf torban tokkollee obsuu hin dandeenye. Jabana Dargii haati Oromoo, haati Tigree, haati Eertirootaa waluma qixa booyu turan. Dargii booda jabana EPRDF haati Tigree aara galfattee haati Oromoo booyichatti hafte. EPRDF yoo xiqqaate Dargii irra fooyya'ee argamuuf dhugaa fi mirga saboota hundaa beekee nagaa buusuutu irra ture. Sun hin taane. Roorroon hammaate haati Oromoo reeffa ilmoo isheerra taa'uuf dirqamte. Guddaan Oromoo salphifamee xiqqaan Oromoo lafarraa duguugame. Ilmichi gudeeda EPRDF keessaa dhalate Biltsiginnaan akka ilma Waaqni abaaree hunda hunkuraa, hunda ciniinaa jira. Oromoo, Tigree, Amaara hin jedhu. Hunda dhiigsaa, hunda madeessaa, hunda boosisa. Dhaloota Biltsiginnaa duubaan fooliin federaalummaa golgolaawee fooliin impaayerummaa lafa dhuunfatee gilindisaa jira. Kanaaf sabboontotaan ciicatamee impaayerotaan amaname. Achi keessaan tokko sarara diimaa isa kaanii qaxxaamuree waraana barbadeessaatti walgeessame. Biltsiginnaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay rakkoo isaanii nagoomaan furachuu danda'u turan. Garuu duudhaa fi aadaa impaayerettii jalaa miliquu dadhabanii timjii nagaarra tarkaanfatanii qawwee walitti fudhatan. Lamaanuu sadoo siyaasaan gaadi'amanii ofittoo fi har'umee ta'an.
Akka aadaa fi amala ittiin beekamtuun impaayerri dallaa tokko keessaa korommiin lama hin mo'uu jetti. Akka aadaa federaalummaatti ammoo dallaa tokko keessaa korommii danuun walqixa mo'anii buluu danda'u. Walqixxummaan heera dallaa federaalummaati. Federaalummaa keessatti kormi tokkichi kootamee korommii kaan jifatee of jalatti abboomuu yoo abbale dallichi diigamuun mirkana ta'a. Addi bilisummaa uummata Tigraay dallicha ijaaree heera isarratti haboo hin qabne baasee ture. Heerichi orma kaan malee isa hin abboomu ture. Biltsiginnaan hiree seenaan dabareessaa gaafa ulee aangoo butatee kophee adda bilisummaa uummata Tigraay keessa ejjetu korommii kaan caalaa walqixa of gochuu hede. Hoggas addi bilisummaa uummata Tigraay baarragee heera dallichaa yaadate. Bu'uura isaarra dhaabbatee nuti hundi walqixaa jedhe. Hacuucamtoota akka isaa daboo kadhatee sirrummaa yaada isaa irratti falmisiise. Itoophiyaa keessatti kan aangoorraa dhiibbatamu yookaan finqilfamu hunduu akka miidhamaatti of dhiyeessuun aadaa baratamedha. Amaarri impaayera jalatti gita cunqursaa ture. Haboo adda bilisummaa uummata Tigraay jalatti cunqurfamaa dabni irra tuulame tolchee of dhiyeesse. Amma dabareen geenyaan addi bilisummaa uummata Tigraay cunqursaan kaleessaa cunqurfamaa har'aa ta'ee dhiyaate. Biltsiginnaan dhaaba warraaqaa yaada of danda'e qabatee gadameessa qabsoo sabootaa keessaa dhalate miti. Maannee EPRDF umurii fi sadoon akkasumas diddaan uummataa butuchee bososiise keessaa muuxatee bahe. Akka abba tokkeettis ta'e akka murnaatti qabsoo sabootaaf qooda kennee seenaaf himatu hoomaatuu hin qabu. EPRDF keessatti dargaggootii fi dullachootii aangoo fi faayidaa irratti wal dhabaa turuun dhoksaa gabaa keessaa ture. Murni dargaggootaa murna dullachootaa irra aanuuf feetu akkeessaa yookaan fakkeessaa dhumarratti qabsoo sabootaa beekuu yaalaa turan. Hunda caalaa kan dhimma itti bahuu yaalan qabsoo saba Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoon durfame gurra guddaa horate sana. Qeerroo fakmishoo godhatanii Amaarri faannoo, Guraageen zarmaa, Sidaamaan ejjettoo jedhee ennaa ka'u gaggabdoonni EPRDF keessaa aangoo fi faayidaa irra caalaaf hamuummatan gara godoo ofiitti dacha'anii carraa fi dhageetti gaaduuf qabsoo dhugaa sabootaa keessa luuxanii seenuutti xiyyeeffatan. Qabsoo sabootaa keessatti utuu hin beekamiin jeedala madaqe ta'an. Qabsoon hawaasa bal'aa hirmaachisuu yeroo hundaa xawalwaallota, ayyaanlaallattootaa fi burjaajessitootaaf karrisaa banaadha. Qabsicha tumsee dhagaa ija qabdu tokko darbannaan eebba hammaarrachuu danda'a. Haala dhiyeenya qabsoo Oromoo mudateerraa kana hubachuun salphaadha. Abbaa dhugaa, abbaa qabsoo fi abbaa kaayyoo caalaa xawalwaallonni, ayyaanlaallattoonni, burjaajessitoonni carraa fi shaakala arraf qareessummaa ofiitti dhimma bahanii akka warraaqtota hiriyyaa hin qabneetti warri halluu sobaa of diban aangoo fi beekamtii hin malleefitti bahan. Gaafa sinsinnummaan dhumee halluun sobaa dibatan irraa dhiqamu Biltsiginnaa fi EPRDF fuula lamaan dumbulloo tokkotti bahan. Biltsiginnaan shaakala abbaa irrummaa aangoo butachuuf qofa duubatti dhiisetti deebi'ee luugama hacuuccaa micciiree gudunfuuf baatii muraasa qofa isa gaafate. Kolfee taphachuu, dallanee nyaara guuruu, ifatee dheekkamuu, doorsisee abboomuu, hidhee mankaraarsuu, dhumarratti ajjeesee raaree dhiiga qulqullootaa boorrachuuf wal duraa duubaan yoo tilmaamame Biltsiginnootatti waggaa tokko caalaa hin fudhanne. Hunduu osoo baay'ee hin turin bakkuma duraatti deebi'e. Waadaan yeroo sinsinnii galame yeroo dheekkamsaa fi doorsisaa akka hurrii qilleensi seeneetti dhabame. Harka Biltsiginnaa irratti maraamartoon marsaa biraa akkasiin mallattoo eenyummaa siyaasa Itoophiyaa ta'ee dhaloota hunkuruu jalqabe. Adda bilisummaa uummata Tigraay humna doorsisaa, hacuuccaa, abbaa irree fi farra dimokiraasii ture. Isa aangoorraa maqsuun akka injifannootti fudhatamuu mala. Garuu adda bilisummaa uummata Tigraay caalaa hirree ammeenyaa roorrisaa fi barbadeessaatti geeddaramuun ammoo yeroof waan hin uggamne fakkaatus kuffiisamee gataa balfa seenaa keessatti haa'amuun hin oolu. Waraana barbadeessaa qabeenya biyyaa fi lubbuu dhalootaa galaafatetti seenuun bu'aa of tuulummaa, ofirrummaa, ofittummaa fi gaggaba olaantummaati. Waraana sanatti seenuuf karoora, qophii fi fedhatu ture. Inni tokko heeratu cabee, inni biraan biyyattu cabee edda wal himatanii, wal hadheessanii, wal fafeessanii booda dhumarratti qawween wal kiphan. Kun karooraan itti qophaawame malee taatee halkan tokkotti raawwatame hin turre. Lamaanuu nagooma caalaa humnaan wal ilaaluu, wal nakkaruu waan filatan fakkaata. Utuu fedhii nagaa jiraatee humni Eertiraa waliin halkan tokkotti nagaa buuse akkamiin jaala kaleessa dhaaba tokko waliin bulchan diina inni kaatti geeddaramanii wal balleessuuf qaataa qawwee harkisuuf jarjaru. Yeroo baay'ee lolatti kan seenamu nagooma argamsiisuufi jedhama. Edda dhugaan akkas ta'e tokko jalqabumayyuu nagooma maaltu booresse. Lama dubbii dhumarratti araaraan dhumatuuf waraana barbadeessaatti seenamee reeffa kumootaa yookiin kitilootaa lakkaa'uun maaliif barbaachise?
Kanaaf lolatti kan seenamu akka jedhan nagooma argamsiisuuf qofaaf osoo hin taane yaada tokko yaada kaan moosisanii baasuufi. Fakkeenyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay yaada federaalummaan ala filannoon hin jiru jedha. Biltsiginnaan ammoo sanarra tarkaanfatee yaada tokkeessootti cillaaffachuu qabatamaan mul'isaa ture. Ammas itti jira. Dhaabonni sabboonummaa sabootaa hedduun biltsiginnaarraa qoollifachuu kan filatan karaa kanarratti isa ciicataniiti. Namni kallattii deemsa dhaaba biltsiginnaa hordofee ilaalee waa hallee isaa dargii fakmishoo godhatee bobba'u hubata. Irra guddeessi murnoota yookaan abba tokkoota leelloon itti dhiyaatan yoo ilaalle harcoyii dargii federaalummaa Itoophiyaa gonkumaa liqimsanii fudhachuu didan yookaan ilmaan isaanii akka waan Itoophiyaan bittinnaa'uuf qarqara dhumaatti dhiyaatteetti akeekkachiisamaa guddifamanidha. Jalqabarratti aangoorraa maksamuun adda bilisummaa uummata Tigraay ittaansee karaan sabboonummaa sabummaa faallessamee karaa tokkeessummaatti cillaaffatamuun ammoo Itoopheessitootaaf carraa akka salphaatti utuu ittiin fayyadamiin bira hin darbamne carraa utuu hin ifaajin inumaa utuu hin seehin harkarratti argamedha. Kanaaf fakkaata Oromoo, Sidaamaa, Affaar, Somaalee, Tigree fi kanneen kana fakkaatan caalaa Amaaraa fi leellistoota yaada isaanii biratti biltsiginnaan akka meeshaa ujuutti hinnatame mararfatameef. Finxaalessitoota Amaaraa, dhaabota siyaasaa, dhaabota noolaa, qubqabsiistota, murna golbaa dargaggootaa fi kanneen kana fakkaatan biratti ammoo biltsiginnaan akka dhaaba sabboonummaa Oromoo tarkaanfachiisuutti ciicatama. Oromoon abbaa dabaree ta'ee karaa biltsiginnaa akka aangoo qabateetti ololama. Biltsiginnaanis gaafa daboo Oromoo barbaadu akkasumatti of dhiyeessuu yaala. Burjaajjiin gama kanaan uumame salphaa miti. Mootummaan kun mootummaa Oromooti. Akka nu ceesisuuf imaanaa itti kennannee jedhee kan Oromoo afaan faajjessuu fi raatessuutti bobba'es hedduu ture. Boodana baaburri biltsiginnaa jalqaba faallaa achiis gara qileetti furga'uu jalqabnaan burjaajessitoonnii fi afaan faanjessitoonni hundi daddafee irraa harca'ee abaaruutti gad taa'e. Oromoon dhugaan ilmoo waaqaa ta'uu dhugeeffata. Gurguddoon Oromoo garuu sobaan dhugaa ba'ee qabsoo Oromoo irratti daba raawwate. Mootummaa aangootti dhufe waliin jaarsummaa ta'anii dantaa Oromoo guddisuuf ifaajuun karaa qajeelaa ture. Garuu itti bahii qabsoo Oromoo mootummaa biltsiginnaa fakkaatu gadhaabuu akka ta'etti saalfii malee Oromootti lallabuun akka tokkoon cubbuu akka biraan gantummaa qabsoo saba Oromoo irratti raawwachuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya boqonnaa jaffaa kana haa xumurru. Irra deebi'amee akkuma kaafame gaaffiin Oromoo federaalummaa Itoophiyaa jalatti buluu hin turre. Oromoon bilisummaa gaafate. Murni xarangaa'ota Tigraay irraa kurfeessame impaayera dhaabaa fi dagaleen wal gadhiisee bittinnaa'uu fiixee gahee deebisee walitti kabeebsee walitti hidhee yookaan dirqee tursiisuuf achumaanis hiree sanaan bulcha yeroo gadhaabee dantaa siyaasaa gaaduu fi qabeenyaa saamuuf federaalummaa diriirsee uummata irratti fe'e. Sabootaaf gola adda addaa qooduu gola sanas heeraan masakuuf kakatee ture. Federaalummaan gaaffii sabootaa beekee fedha tokkeessoo fi bilisummaa fiixee faallaa lamarraa wal harkisu gidduutti fidee akka yaada araaraatti fudhatama jedhamee yaadame irra guddaa dantaa Oromoo faallessuu fi xiqqeessuu irratti gadoof dhaabe. Faallaan kun dhiphina daangaa Oromiyaa, moggeeffama aadaa fi afaan Oromoo, bulcha yeroo adda bilisummaa uummata Tigraay jalatti roorrifama dhaabota sabboontota Oromoo, akka sabaatti dantaa fi carraa biyyaarraa dhiibamuu Oromoo kanneen kana fakkaatan keessatti of mul'isa. Dhaabota maqaa Oromoo kudhaamatan keessaa kan akka OPDO alagaa jala gugguufee dantaa Oromoo xiqqeessuu akkasumas gaaffii Oromoo haqaaquu keessatti qooda fudhate hin jiru. Dhaabni kun waan halleen waaroo salphinaa saba Oromootti hiwwisaa jiraatee darbe. Waan biraan yoo hafe mirga Oromoon magaalota gurguddoo Oromiyaa keessaa fakkeenyaaf Finfinnee, Harar, Dirree Dhawaarraa qabu kabachiisuuf osoo hoomaa hin carraaqin afaan luugammatee alagaa jala suksukaa bahe. Dhaabni maxxanneen kun waa'ee Oromoota Walloo, Raayyaa fi Goojjam ammoo ifatti dubbachuu hanaafuuti keessa ofiittuu waan gungumee beekuu hin fakkaatu. OPDO'n akeeka ergamtummaa alagaan dhandhoonteef qofa jiraate. Akkaataa inni itti of dhabamsiisee gataa balfa seenaa keessatti of darbatellee abaarsi Oromoo waan isa qaqqabe fakkaata. Qurramni Oromoo duubbeen isaa kolonummaadha. Federaalummaa akka haaraatti gad dhaabbate keessatti harcoyiin yaada kolonummaa hundeerraa hin buqqaane. Humni awwaala dargii irratti ulee aangoo butatee federaalummaa moggaafatee aadaa fi amala impaayerummaa ittuma ciche. Ofirrummaa, ofittummaa, oftuulummaa, olaantummaa murna saba tokkoo fi shaakalli abbaa irrummaa gonkumaa hin geeddaramne. Kanaaf uleen dha'icha kolonummaa bara baraa Oromoo irra buufataa ture federaalummaa keessattis yoo daran jabaate malee waan fooyya'e hin qabu. Wanti geeddarame yoo jiraate uleen kolonummaa harka Amaaraa ture harka murna Tigraayitti dabarfamee kennamuudha. Geeddarama aangoo booda Amaarri akka miidhamaa fi hacuucamaa tokkotti of dhiyeesse. Kun aadaa baratamaa siyaasa Itoophiyaati.
Hacuucaa fi roorrisaan gaafa aangoo irraa dhiibbatamu hacuucamaa fi miidhamaa of taasisee akka tokkoon yakki inni kaleessa dalage osoo herregni hin buufamin harka dhiqatee jalaa miliquuf akka biraan qurrama kaasuu bitaa fi mirgaatti qabatee dorgee aangoo keessatti sadachoo of deebisuuf mala dhahatamudha. Gurguddoon Habashaa heera Itoophiyaa heera bineensa bosonaatti fafeessee akka waan heerichi tokkummaa Itoophiyaa ganda gandatti bittinneesseetti abaaraa imimmaan raachaa roobsan dhugaa haga isa sanaaficaa qabatanii osoo hin taane burjaajessaa fi raatessaa ilkaan itti buqqifataniin uummata afaan fajjeessanii of jala yaasuun deebisanii of bayyaannachiisuu barbaadaniiti. Daafii kana heericha abaaraa federaalicha balfu. Heerri Itoophiyaa irra guddaa waan Oromoon beeku hir'ise yoo seeccamee ilaalame Oromoo caalaa Habashoonni itti jiraachuu danda'u. Heericha keessaa lookoo tokko luqqisanii akka bulguu tokkummaa Itoophiyaa diiguuf hamuummataa jirutti dhiyeessuun isaanii olola burjaajessaa wayyaba uummata biyyattii biratti isaan taajjabsiisudha. Heericha akka madda dhibdee waan halleetti dhiyeessanii inni geeddaramu yookaan ciramu malee nagaa hin argannuun waca kashlabbee waca baraa ooluun daallummaa siyaasaa ofirratti dammaquu dadhabanidha. Ammoo carra dhabuma ta'ee Habashaan ulfina heeraatti hin amanu. Baratu finnaan malee akka aadaa achi as dhuftee isaaniitti heerris seerris karaanis dhugaanis mootii gonfoo akka waan waaqarraa ergameetti amanamu ture. Heera cabee seera dabee ennaa jedhan fakkeessuuf malee itti amananii yookaan quuqamanii hin fakkaatu. Dhibdeen siyaasaa amma Itoophiyaa hokkaraan hunkuraa jiru gama hundaan duubbee kolonummaatti hidhata. Koloneessaa fi kolonaawwan, hacuucaa fi hacuucamaan, roorrisaa fi roorrisamaan herrega walirraa buusee dhugaa walii calleessuu dadhabee feetuu walitti madaqaa yookaan wal bir'ataa wal sukkuumaa jiraachuutu reef ukkaamsaa tarsaasee dhodhohee alatti bahaa jira. Kanneen dhugaa hadhooftuun kun liqinfamuu fi dide ammallee ukkaamsaa furgaasaa hiikkate deebisanii humnaan ukkaamsuuf asii fi achi ababbaraa jiru. Waamichi waraanaa Tigraay fi Oromiyaa barbadeessee reeffa kumootaa lakkoofsisaa jiru bu'aa ababbara kanaati. Winston Churchill waraanni fakkeenya kufaatiitii jedha. Dhugaadha. Edda waraanichi Oromiyaa fi Tigraayitti eegalame as kan barbadaa'u kan cabuu fi lafarraa dhabamu malee kan ijaaramu kan wal'aanamuu fi kan kunuunfamu hin argamne.